Safuu 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 seeraa. 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 Safuu seeraa. Safuu seeraa. Safuu seeraa. Safuu seeraa. Safuu. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkam jirtu kun sagantaa Safuu Seeraati. Sagantaa keenya Safuu Seeraa OBN sagalee uummataa fi tajaajila beeksisaa fi bashannanaa Zinnaa Sholaanii waliin qopheessanii isin dhiyeessan kunoo qabannee dhiyaanneerra. Daqiiqaa 30 nu faana turtanii sagantaa keenya akka daawwattan irrattis akka yaada kennitan kabaja guddaan isin affeerra. Har'a qabxilee adda addaa qabannee dhiyaanneerra. Ispoonsoroonni sagantaa keenyaa ergaa isaanii simbiraan geenya akkasumas beeksisa isaanii simbiraan geenya. Kana malees komeediyaanii Buzee fi Takkeenis nu faana jiru har'a. Akkasumas immoo gaaffii daawwataan tokko gaafate immoo qaama dhimmi ilaallatu gaafannee kan deebisnu ta'a. Yaada keessan ammuma sa'aatii argannetti bal'inaan kan keessummeessinu ta'a. Nu faana turtanii sagantaa keenya hanga dhumaatti akka daawwattan ammas irra deebi'uudhaan isin affeerra. Kan isin wajjin jiru an Zinnaash Olaanii Doorsis. Isinis bakka garaagaraa teessanii yaada keessaniin nu faana akka turtan shakkiin qabnu. Baankiin Gadaa baankiin dhaloota haaraa baankiin hundeeffamarra jiru. Aksiyoona bitadhaa baankii keessan hundeeffadhaa baankii dhaloota haaraa kana jabeeffadhaa aksiyoona bitachuudhaanis hundeessaa ta'a isiniin jedhee isin affeereera ispoonsara sagantaa keenyaati. Akkasumas ejensiin galmeessa ragaa bu'uura hawaasummaa deeggarsa maallaqaa miti mootummaarraa argateen ispoonsara ta'uudhaan sagantaa kana deeggaraati kan inni jiru. Taateewwan kana galmeessisuu irratti xiyyeeffadhaati. Taateewwan galmeessaa olaantummaa seeraan mirkaneessaa isiniin jechaa jira. Innis ispoonsara sagantaa keenyaati. Kana malees kolleejjiin teeknikaa fi biizinaasaa Select ispoonsara sagantaa keenyaati. Select eddii barnoota barsiisuu jalqabe barnoota fagootiin bubbuleera. Kanaafuu amma immoo dabalaa dhufee beekamtiinsaas dabalaa dhufee haalan itti barsiisuus immoo fooyya'aa dhufee sadarkaa guddaarra ga'ee jira. Innis ispoonsara sagantaa keenyaati. Select mana barnootaa keetii madda beekumsa keetii. Sellectitti fayyadamaa dhaqaa galmaa baradhaa jedha. Maarree ergaa isaanii daawwannee gara qabxiitti nutti dabarra. Nu faana tura. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Ejensiin galmeessa ragaa bu'uura hawaasummaa naannoo Oromiyaa taateewwan dhalootaa gaa'ela hiikkaa gaa'elaa guddifachaa fi du'a galmeessa. Taateewwan bu'uura hawaasummaa bu'uura jiruu fi jireenya dhala namaati. Taateewwan galmeessisuun tajaajila bulchiinsaaf, haqaaf, istaatistiksiif oola. Eeyyee nama dhuunfaaf ammoo mirga lammummaaf, daa'imman maatii fi firarraa dhalatan beekuuf, gaa'ela umurii malee ittisuuf, mirga dhaaltummaa mirkaneessuuf, paaspoortiif eeyyama konkolaachisummaaf, akkaawuntii baankii banachuuf inshuraansiif fuulduraaf kan gaafatamu waan ta'eef gamanumaa qophaa'uun gamnummaadha. Taateewwan galmeessisuuf fagoo utuu hin deemin manaajira ganda keessanii yookaan qondaala galmee kabajaa bira dhaquudhaan galmeessisaa waraqaa ragaas fudhadhaa. Dhaloota guyyaa 90 keessatti gaa'ela hiikkaa gaa'elaa guddifachaa fi du'a ammoo guyyoottan 30 keessatti galmeessisaa. Taateewwan galmeessisuun mirga qofaa osoo hin taane dirqama seeraa qaba. Ragaa qulqulluu qabaachuun qaroomina. Ejensiin galmeessa ragaa bu'uura hawaasummaa naannoo Oromiyaa. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kayoon Oromoota barnoota ammas. Baga gammaddan kolleejjiin biizinasii fi teeknooloojii Select sagantaa maastarsiin akka barsiisu gosawwan barnoota adda addaan eeyyama guutuu yookaan beekamtii guutuu argate. Sagantaa maastarsii Master of Business Administration, Accounting and Finance, Project Management. Sagantaa digriitiin ammoo idilee fi galgalaan Computer Science, Accounting and Finance, Management barsiisuuf beekamtii guutuu argatee galmeessaa jira. Aaga dhagaa jettanii kanaan dura barnoota fagootiin muuxannoo waggoottan dheeraa kan qabu Select. Kutaa 5 hanga 10 barsiisuun biyya keessaa fi alatti beekamtii guddaa qaba. Gosawwan barnoota Accounting and Finance, Management, Marketing Management, Economics fi Sociology'dhaan galmeessaa jira. Akkasumas leevilii 1 hanga 4tti gosawwan barnoota Accounting, Marketing, Secretarial Science, Information Technology fi Drafting. Kaampaasiiwwan isaa Finfinnee Ayyar Xeenaa fi Maganaanyaa Gamoo Daraartuu Tulluu irratti barsiisaa jira. Kolleejjii Biizinasii fi Teeknooloojii Select madda hayyootaa
Select madda beekumsa keeti. Kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota barnoota. Biyyi keenya gadaan keenya dhiiroo geerranii. Gadaan quufaa gabbina. Baankiin gadaa immoo daandii guddinaaf dagaaginaati. Baankii gadaa baankii dhaloota haaraa finnee dhufne. Aaga dhagaa jettanii. Baankiin gadaa sirna gadaa bu'uura godhatee uummata hundaaf aksiyoona gurguraa jira. Ammuma. Har'uma. Aksiyoona bitadhaa hundeessaa baankii seena qabeessa kanaa ta'a. Baankii gadaa. Dhuunfaan waldaa fi dhaabbataan bitachuu dandeessu. Aksiyoonni xiqqaan 20. Qarshiidhaan immoo 20,000. Aksiyoonni guddaan immoo 100,000. Qarshiidhaan miliyoona 100. Aksiyoona mallattaa'e keessaa 1/4 kaffaluun hundeessaa ta'a. Baankii gadaa. Baankii dhaloota haaraa. Aksiyoona baankii hojii gamtaa Oromiyaa, baankii intarnaashinaallii Oromiyaa, baankii Awaashii fi baankii daldalaa Itoophiyaa dameelee hundatti argattu. Baankii gadaa. Aksiyoona baankii gadaa bitachuun gadaa ijaaruu, beeksisuu fi labsuudha. Baankii gadaa baankii dhaloota haaraa. Teessoon keenya waajjirri muummee Finfinnee Boolee Madaaniyalam gamoo Oromiyaa darbii 2ffaa. Bilbilli immoo 0944 3352 72 yookiin 011 854 77 Baankii gadaa. Baankii dhaloota haaraa. Gadaa. Ergaa sponsoroota keenyaa daawwannee deebineerraa ammoo qabxii itti aanutti dabarraa. Qabxii itti aanu akkuma duratti isinitti hime ergaa adda addaa dabarsuu keessatti kan beekaman akkasumas mata duree adda addaa irratti na uummata bashannansiisaa qabxilee ciccimoo kan uummata biraan ga'an koomediyaan Buzee fi Takkeedha. Buzee fi Takkeen maarree mata duree isaan irratti kaasanii hawaasan barsiisne hin jiru. Nutis dhaabbatuma kanaan bara 2008 gara 2009tti birraan yeroo bari'uuf jedhu bara 2009 bara balaa tiraafikaa bilisa ta'e hasimannu mata duree jedhuun sagantaa qopheessinee turre. Sagantaan kun dhimma balaa tiraafikaa irratti kan xiyyeeffatu ture. Balaa tiraafikaan baay'een keenya mana onatti galleerra. Namoota jaallannu hedduu of biraa dhabneerra. Haati gabaa dhattee mucaa ishee hoosisuudhaaf yookaan daa'ima ishee hoosisuudhaaf yeroo manatti deebitu daandiitti hafteetti. Abbaan warraa ijoollee isaatti galuuf utuu deemuu daandii irratti hafeera. Namoota ciccimoo jajjaboo biyya kanaaf biyyattiitiif waan guddaa hojjechuu danda'an hedduu dhabneerra. Barattoota hedduu dhabneerra. Kan eebbifamanii maatiitti galuuf deeman utuu maatiin qophaa'ee mana isaan eegaa jiru daandiitti kan hafan hedduudha. Dhiyeenyuma kanallee daandii Amboo irratti barattoota hedduudha kan nuti dhabne waan ta'eef dhimmi kun irra deddeebi'amee yoo dubbatamillee waan tokko waan nama nuffisiisu hin qabu waan ta'eef nutis saganticha irratti yookaan immoo waltajjicha irratti kan Buzee fi Takkeen dhimma tiraafikaa irratti xiyyeeffachuudhaan bashannansiisaa haala nama barsiisuun dhiyeessan kana isinii dhiyeessuuf keessaa baasnee ishee kana duwwaa jechuudha. Baasnee qopheessineerraa maarreemee duubatti yaadannoodhaan isin deebisna. Yaadattan immoo akka balaa tiraafikaa ittisuu irratti isinis xiyyeeffattaniif immoo ergaa isinii dabarsa waan ta'eef Buzee fi Takkee daawwadhaa. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Pirin papararan. Tirin tatararan. Pirin. Taran. Ariti kadenoofun daguutti qilee nama seesisaa. Sultaanoo fanoongalu yoo du'an lubbuu maaltu deebisaa. Ariti kadenoofun daguutti qilee nama seesisaa. Sultaanoo fanoongalu yoo du'an lubbuu maaltu deebisaa. Asosodaadhee namana lubbuu kootii qileenu gantaa shakkee qalbiin ofii. Asosodaadhee namana lubbuu kootii qileenu gantaa shakkee qalbiin ofii. Haadhooko maaloo geessi namaa haadhooko lubbuu isaa tuffata. Haadhooko duwarraa of qusata. Haadhooko namni lubbuu qabu. Haadhooko hojjetee guddata. Haadhooko ilmaan guddifata. Haadhooko namni lubbuu dhabe. Haadhooko boolama mul'ata. Haadhooko rimmachuu cuffata. Ariitinoo atileetiin malee badhaasa laannee. Shofeeriin kamiyyuu madaaliyaa mormatti hin baanne. Ariitinoo atileetiin malee badhaasa laannee.
Shofeeriin kamiyyuu madaaliyaa mormatti hin baane. Dhugdee machooftee nun oofin homa. Annun naqin akka sii coobuna. Sii coobuna hoolaattiin gabbisu. Lubbuu nama akkamiin callisu. Dhugdee machooftee nun oofin homa. Gannun naqin akka sii coobuna. Sii coobuna hoolaattiin gabbisu. Lubbuu nama akkamiin callisu. Piri 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 padaraaran. Ariitii gadheen oofuun daguutti qilee nama seessisaa. Suutaan oofanoon galu yoo du'an lubbuu maaltu deebisaa. Ariitii gadheen oofuun daguutti qilee nama seessisaa. Suutaan oofanoon galu yoo du'an lubbuu maaltu deebisaa. Asosodaadhee namana lubbuu koofi qilee nu gattaan shakkee qalbiin ofii. Asosodaadhee namana lubbuu koofi qilee nu gattaan shakkee qalbiin ofii. Haadhoo ko maalooti raafiki. Haadhoo ko daandiitti naasiki. Haadhoo ko seeratti naa himi. Haadhoo ko balaan babaayate. Haadhoo ko hojiitti naa cimi. Haadhoo ko nutti inni baay'ini. Yakkamaa kamuu adabuu malee fuula kalaanne. Abbaa dhibbaatiin harkaan si qabus garaa kalaafne. Shaldanaa kamuu adabuu malee garaa kalaafne. Abbaa dhibbaatiin harkaan si qabus garaa kalaafne. Abbaan dhibbaa biiraa shaniin dhuma. Rakkattuyyuu mataa dhiisuma. Mootummaallee gaaffuusin cubbisu. Miidhaa galgee akkasii guddisu. Abbaan dhibbaa biiraa shaniin dhuma. Rakkattuyyuu mataa dhiisuma. Mootummaallee gaaffuusin cubbisu. Miidhaa galgee akkasii guddisu. Mootummaallee gaaffuusin cubbisu. Miidhaa galgee akkasii guddisu. Ulfaadhaa galatooma. Eejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa taateewwan dhalootaa gaa'ela hiikkaa gaa'elaa guddifachaa fi du'a galmeessa. taateewwan bu'uura hawaasummaa bu'uura jiruu fi jireenya dhala namaati. Taateewwan galmeessisuun tajaajila bulchiinsaaf, haqaaf, istaatistiksiif oola. eeyyee nama dhuunfaaf ammoo mirga lammummaaf, Daa'imman maatii fi firarraa dhalatan beekuuf, gaa'ela umurii malee ittisuuf, mirga dhaaltummaa mirkaneessuuf. paaspoortiif, eeyyama konkolaachisummaaf, akkaawuntii baankii banachuu fi inshuraansiif fuulduraaf kan gaafatamu waan ta'eef gamanumaa qophaa'uun gamnummaadha. Taateewwan galmeessisuuf fagoo utuu hin deemin manaajira ganda keessanii yookaan qondaala galmee kabajaa bira dhaquudhaan galmeessisaa waraqaa ragaas fudhadhaa. Dhaloota guyyaa 90 keessatti gaa'ela hiikkaa gaa'elaa guddifachaa fi du'a ammoo guyyoottan 30 keessatti galmeessisaa. Taateewwan galmeessisuun mirga qofaa osoo hin taane dirqama seeraa qaba. Ragaa qulqulluu qabaachuun qaroomina. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa. Kan daawwachaa jirtan sagantaa Safuu Seeraati. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Ispoonsaroota keenya keessaa tokko eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaati. Faayidaa galmee taatee gaa'elaa jedhanii kan isaan tarreessan gaa'ela raawwatameef ragaa seera qabeessa ta'e argachuudhaaf walitti dhufeenyaa fi firoomaa wal fuutotaa seera qabeessa ta'uu isaanii mirkaneessuudhaaf ragaan kun hin barbaachisa yookaan galmeen kun hin barbaachisa. Bu'aa gaa'elaa kan ta'an daa'immaniif mirgi maatiin kunuunfamuu isaanii akka mirkanaa'uuf illee waraqaan kun hin barbaachisa. Seera qabeessummaa fi dhaaltummaa daa'imman gaa'ela jidduutti uumamanii mirkaneessuuf ragaan hin barbaachisa. Kanaaf kan kana fakkaatan faayidaa galmeessa taatee gaa'elaati. Baay'een namoota du'a galmeessuu maaliif barbaachisa jettanii kan gaafattaniif akkuma kanaa wanti tarreeffame waan jiruuf torban sagantaa keenya keessatti immoo bal'inaan namni tokko du'e maaliif galmeessuun hin barbaachisa maaliif galmeessaa jettu kan jettaniif deebisaa kan isiniif deebisnu ta'a. Namoota yaadannoo geessan akkasumas gaaffii nu gaafattan keessaa Sabsibii Muhammad Sudaanii bilbiluudhaan yookaan immoo barreessuudhaan kan nuti nu gaafattetu jira. Biyya alaa Sudaan keessa jiraannaa imbaasiin keenya akka achi keessa jiru mootummaa biyya Sudaan waliin ta'uudhaan walii galanii ijoollee keenya mana hidhaatti guuraa jiru. Nama tokkorraa gara birrii 15,000 fuudhaa jiru. Kun immoo sababa waraqaa eenyummaa jedhuunidha jettee komattee barreessiteetta.
Maarree nutis gara Sudaan Kaartumitti bilbilee ambaasaadar Shifarraa Jaarsoo Sudaan Kaartumitti ambaasaadara Itoophiyaa gaaffii gaafannetu jira waan ta'eef gaaffii kana gaafanneerra waan ta'eef deebii isaanii immoo kan dhageessan ta'a bilbila yaala waan jiraniif. Hello. Yes. Ambassador akkam jirtu? Akkam. Nagaa Zinnaashi. Gaarii. Egaa gaaffiin achi nutti dhufee jira. Mana hidhaatti dararamaa jirra akkasumas immoo maallaqa qarshii 15,000 waraqaa eenyummaaf kafalaa nuun jechaa jiru jedhee Sabsibii Muhammad namni jedhamu achi nu ergeera namoota miidhaman bakka bu'ee ni jedha. Kanaafuu eenyu maqaan isaa? Sabsibii Muhammad jedha. Muhammad eenyu? Sabsibii Muhammad jedha. Eeshi. Kanaaf achitti dararamaa jirra jechaa waan jiruufi sababni hidhamaniif maalinni akkasumas immoo maallaqni kafalamu kun akka inni jedheedha moo akkamii kan jedhu isin gaafachuuf ambaasaadar galatooma. Biitti sababni hidhamaniif Itoophiyaa bichaan taa'in seera tokko baasanii ministeerri daldalaa warri Itoophiyaa ta'e warri biyya alaa hojii xixiqqaa biyya kanatti hojjetuu hin danda'u kan jedhu baasan. Isa baasnaan kun Itoophiyaa akkamitti ilaalataa Itoophiyaa miliyoona baay'eetu as jira. Yoo dhaabbatillee gizee tokko dhaabbatuu hin danda'u sirrii miti jennee mormine. Jidduu kana nama qaban warra bitaaqaallee qabu. Bitaaqaa jechuun mattaawqaa waraqatiidha. Mattaawqaa waraqati sun maal jedhaa irratti jiraatu biyya kanaatti malee hojii hojjetuuf illee hayyamu jedha. Gini Suudaanii fi Itoophiyaa walii waan galaniif hojiillee hojjechiisaa turani. Amma warra bitaaqaa duraa warra bitaaqaa hin qabne hidhanii warra bitaaqaa qabullee hidhanii garan baratamneen kanaan dura yoo hidhanillee murtiitti kan murteessan yookaan 5,000 waan akkanaati yookaan 15,000 guddatullee amma 50 gizee tokkoon itti murteessanii nama hidhanii kana iyyannee irraa ammallee isumarratti dubbataa irraa muummichi ministeeraa kun Itoophiyaallee ilaalu jedhee kanaaf prosesii godhaa jiran akka hiikaman mana murtiidhaan waan hidhamaniif murtiitiin waan ta'eef yoo gaggeessaan biyyaa irraa ka'u jechuun malee bahuu hin danda'amu. Poolisii harka hin jiran poolisii harkaa ba'anii jiru. Isa itti hojjetaa irraa hin gallakkisan jennee yaannaa gaariidha. Kun akka biyyaatii miti dogoggora wayiitu hojjetame. Isa sirreessaa jiranii isa ilaalaa jirra gara irraa gaafiin isaan gaafatan Itoophiyaan imbaasiin homaan hojjetaa hin jiru yeroo hojjetaa kan jiru sanuma jiraate kijibaadhaa jedhiin waan baasii miti. Kanaafuu quba qabnaa hamma dandeenyu deeggaraa jirra isaan bira dhaabbachaa jirra nuun jechaa jirtu. Quba qabnaa biroollee dhufanii nama kubaa ol ta'an ittinne irraa dhaabbatee jira amma hidhuun illee duraan baay'ee hidhaqanii midhaan namni baay'ee dararamee ture baay'ee sodaatee illee ture amma hidhaan illee dhaabbatee jira warruma jiran kana gallachiisuudhaaf of durallee hojjetuu akka danda'anillee inni hojjetanii Itoophiyaa hojjetuutti jira kan jedhu mootummaan illee jira warra kana hin jaalanneef jijjiirama biyya kana amma jiru kana hin jaalanneef jalaan waan san godhanitti fakkaataa akka nagamanni mootummaadhaan miti mootummaan illee nu hojjennedha jira seeruma eegaa jira malee pirosiijarii waan hundaa hin godhama jedhee yaada. Tole ambaasaadar Shifarraa Jaarsoo Sudaan Kaartumitti ambaasaadara Itoophiyaa gaaffii daawwattoonni gaafataniif eeyyamamoo taatanii yeroo keessan irraa qusattanii waan deebii kennitaniif ulfaadhaa fayyaa ta'a galatooma. Galatooma illee. Tole daawwattoota keenya akkuma dhageessan deebisanii jiru ambaasaadar Shifarraa Jaarsoo kanneen dhimma kanarratti barreessitan yookaan immoo quuqama qabaattanii maaliif akkas ta'a jettan achi kan fira qabdan kan dhimma kana dhageessan deebiin isaanii kanadha deeggaraa jirra gargaaraa jirra bira dhaabbattaa jirra waan ta'eef isa kanadha mootummaa wajjin ta'anii kan jedhames dogoggoradha mootummaan sirumaa nu gargaaraa jira waan ta'eef dhimmi kun dogoggoraan raawwatamee kanaaf obsaan eeggadhaa waan jedhudha kan isaan kaasanii ambaasaadariin guddaa galateeffannaa ammas beeksisaan boqonnaa fudhannee immoo gara qabxiittaa nutti dabarra qabxichis yaada keessan bal'inaan kan ittiin keessummeessinu ta'a jechuudha. Ifaana turra.
Gadaan quufaa gabbina. Baankiin gadaa immoo daandii guddinaaf dagaaginaati. Baankii gadaa baankii dhaloota haaraa finnee dhufne. Aaga dhagaa jettanii Baankiin gadaa sirna gadaa bu'uura godhatee uummata hundaaf aksiyoona gurguraa jira. ammuma Har'uma aksiyoona bitadhaa hundeessaa baankii seena qabeessa kanaa ta'a. baankii gadaa Dhuunfaan waldaa fi dhaabbataan bitachuu dandeessu. aksiyoonni xiqqaan 20, Qarshiidhaan immoo 20,000. aksiyoonni guddaan immoo 100,000. Qarshiidhaan miliyoona 100. Aksiyoona mallattaa'e keessaa tokko afuraffaa kaffaluun hundeessaa ta'a. Baankii gadaa. Baankii dhaloota haaraa. Aksiyoona baankii hojii gamtaa Oromiyaa, baankii intarnaashinaallii Oromiyaa, baankii Awaashii fi baankii daldalaa Itoophiyaa dameelee hundatti argattu. Baankii gadaa. Aksiyoona baankii gadaa bitachuun gadaa ijaaruu, beeksisuu fi labsuudha. Baankii gadaa baankii dhaloota haaraa. Teessoon keenya waajjirri muummee Finfinnee Boolee Madaaniyaalam gamoo Oromiyaa darbii lammaffaarra. Bilbilli immoo 0944 3352 72 yookiin 011 854 77 Baankii gadaa. Baankii dhaloota haaraa. Gadaa. Ispoonsaroota keenya keessaa tokko baankii gadaati. Baankii dhaloota haaraa. Baankiin gadaa akeekaa fi kaayyoo guddaa qabatee kan hundeeffamee fi keessumaa dargaggootaa fi qonnaan bultoota qabeenyaa fi qe'ee isaaniirraa buqqaan sababa misoomaatiin isaaniin cimsuu isaaniin jabeessuu irratti xiyyeeffatee kan hojjetudha. Maarreegaa aksiyoona kana bitattanii baankii keessan baankii gadaa hundeeffadhaa. Aksiyoona mallatteessaa bitaatii hundeessaa baankii kanaa ta'a jedha. Namni yookaan immoo waldaan yookaan dhaabbanni tokko kan bitachuu danda'u yookaan kan mallatteessuu danda'u xiqqaan aksiyoonaa aksiyoona 20 qarshiin immoo 20,000 guddaan aksiyoona 100 qarshiin immoo miliyoona 100 kana maarree bitaatii baankii keessan hundeeffadhaa jedha. Baankiin gadaa baankii dhaloota haaraa jechuudha. Kana malees kolleejjiin biizinasii fi teeknooloojii Select ispoonsara sagantaa keenyaati. Waggoottan dheeraa barsiisummaatiin barsiistota dandeettii fi beekumsa hedduu horataniin kan barsiisaa turedha. Barnoota fagootiin kutaa 5 hanga 10tti barsiisaa kan ture. Gosawwan barnootaa kan akka akkaawuntiingii, faayinaansii, maaneejmentii, maarkeetingii, maaneejment, ikoonomiksii fi sooshooloojiitiin barsiisaa kan ture. Dhiyeenya kana immoo baga gammanne jechuudhaan aaga nu dhageessisee sadarkaa maastarsiitti barnoota kennuuf jalqabuusaa. Innis immoo Master of Business Administration, Accounting fi Finance, Project Management sagantaa digriitiin immoo idilee fi galgalaan Computer Science, Accounting fi Finance Managementiitiin barsiisuuf beekamtii argatee kan galmeessee barsiisaa jiru ta'uusaa gammachuudhaan ibsa. Maarree kottaatii galmaa mana kolleejjii biizinasii fi teeknooloojii Select jechaa jira. Select madda beekumsa keeti. Dhaqaa galmaa barnoota horadhaa. Egaa amma gara yaada keessanitti darbinaa. Yaadi keessan babbareedaadha baay'ee. Yaadi isin kennitan baay'ee gaariidha. Dandeettii namoota asirratti argina walaloo bareedaa kan nu barreessitee nu ergites jirta. Tashee dirree jedha. Warra qophii safuu seeraa, warra ragaa gahaa, warra waan jedhu qabu, warra waan jedhuuf qabu, warra sagalee haadha hiyyeessaa, warra haqa dheebotee, warra ogeettii seeraa lubbuu dheeradha. Atis lubbuu dheeradhu. Baay'ee galatoomi. Dirree guuttataa Finfinneerraa walaloo xiqqoo tokko nu ergiteetta. Walaloo kee yoon si jalaa balleesse dhiifa manaaf gootaa nuuf kolchita. Akka keetti si bareechee si dubbisuu dhiisuu waan hin danda'uuf jechuudha nan dubbisa. Waan hundumaa dura baga nagaa taatanii karaa foddaa TV achi as nu baatanii sagantaa safuu seeraa daawwadheerraa baradhee beekumsa daangaa hin qabne wanta baay'een argadhe. Sagantaan keessan dansaa yeroo baay'ee daawwadhe barumsa daangaa hin qabne wanta danuun gonfadhe. Yoo isinitti tole nasimadhaa daraa safuu seeraa qabadhee nan dhufa yeroo biraa. Galatoomaa dirribaa guuttataa Finfinneerraa jetteetta. Kunoo simanni. Ati immoo istuudiyoo keenya dhuftee walaloo kee barreessite kana qabattee dhuftee yoo ofii keetii dhiyeessite isa nama dubbise caalaa bareechitee akkati dhiyeessitu waan an abdadhuuf kottuu waajjirri keenya naannoo hoteela Giloobaalii iddoo kana dhuftee yoo nuuf bilbilte bilbila as jalatti argitu kanaan yoo nuuf bilbilte
nuti immoo si simannaa dhuftee dubbista jechuudha. Guddaa si galateeffannaa waan nu barreessite kanaafi Baqqalaa Oljirraa tumsaa Oromoo maamushee gooftaadhaan jiraataa maqaa feesbuukii jaraati. Maqaa feesbuukii isaaniiti kan nu barreessitan gaaffii nu gaafattaniif guddaa galatooma. Gaaffii tokko garuu tun deebisni kan hin biran darbinetu jira. Tun si deebisee natti tora. Tumsa Oromoo maqaa feesbuukii keetiif natti fakkaata. Dhimma olaantummaa seeraa akkamiin ibsama? Otoo kashlabboonni jettee maqaa sabaa waamteetta ani waamu. Maqaa sabaa kaastee kashlabboonni uummata keenya miidhanii jetteetta. Tokkoffaa tumsa eddii barreessuu dubbisuu wanta kana barreessuun katabuun dandeessa ta'e baratteetta jedhee yaada. Eddii barattee immoo maqaa saba tokkoo miidiyaa irratti dha'anii akkasuma godhe jechuun ragaatiin dhiyeeffatanii yoo namni balleesse mana murtiitti himatu malee miidiyaa irratti akkasitti himamu waan ta'eef na of golchi gara fuulduraatti akkasiin godhin. Isa lammaffaa irratti kashlabbeen tokko ka'ee nama tokko reebeera yoo ta'e olaantummaa seeraa kan kabachiisu nama iddoo sana jirudha waan ta'eef qabamee gara seeraatti deemeera ragaatti baataniittu qabdanii geessitanii ragaatti baatanii akka inni adabamu godhameera. Isinoo gama keessaniin olaantummaa seeraa akka mirkanaa'uuf maal gootan? Egaa qaamolee seeraa biraa yoo yakkamaan yookaan shakkamaan tokko dhaqee namni geesse nama harkatti bash gochuu sababa adda addaatiin gadhiisuu akka malletti ilaaluun tokko jiraachuu danda'a. Inni akkuma jirutti ta'e nuti gama keenyaan olaantummaan seeraa akka mirkanaa'uuf maal goone? Inni tamma jettu kun yoo jiraate bakkatti jirtu jechuudha. Jiraachuu danda'a. Qabdee geessiteetta yookaan qabdanii geessitaniittu sana booda deebii maalii argattan? Kanaaf gahee keenya haa ba'annu. Olaantummaa seeraa kan milkaneessu qaama olaanuu qofaa miti. Nutis gahee keenya yoo ba'annedha kan isaan raawwachuu danda'ani. Yoo isaan raawwachuu baatan immoo qeequudhaaf mirga qabna. Qeeqnee karaatti deebisuu sirreessuuf mirga qabna jechuudha. Kanaafuu gara fuulduraatti haala sanaan akka nu barreessitu shakkii hin qabnu. Waan nu daawwatteef waan nu barreessiteef guddaa galatoomi ulfaadhu guddadhu. Maamusheet gooftaadhaan jiraataan kabajamtoota qophii safuu seeraa dhimma seeraa isin wajjin mari'achuun barbaada jetteetta. Karaa lakkoofsa bilbila keenyaa nu bilbiliitii dhimmicha sirriitti nutti himuu dandeessa. Kana asirratti barreessite kun xiqqoo ishee ifa miti. Akkamittiin galmeen tokko ilaalame malee dhimma seeraa istuudiyoo ta'anii kanatu akkas ta'a kun sirriidha kun sirrii miti jedhamu waan ta'eef bilbiliitii nutti himi galmee kee yoo fiddee dhufte yookaan immoo yoo imeeliidhaan nu ergites ilaaluu dandeenya waan ta'eef jechuudha. Muniir Nashaa kana malees Kumarraa Abbayyaa yaada nu laattaniif guddaa isin galateeffannaa. Gaaffii keessan torban dhufu kan deebisnu ta'a kan hunduma keessaniiyyuu walitti qabne kan ammaatti daawwattanidha kan nuti deebisne warra kaan qaama dhimmi ilaallatu gaafannee kan deebisnu ta'a. Sagantaan keenya har'aaf jennee qindeeffanne kan ammaatti daawwattan fakkaata. Kanneen ispoonsara ta'anii sagantaa keenya miila lamaan dhaaban kan akka eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa, baankii Gadaa, baankii dhaloota haaraa akkasumas kolleejjii biizinasii fi teekinooloojii Select guddaa galateeffanna. Isin warra nu daawwattan, warra yaada nu laattan, warra nu jajjabeessitanis guddaa isin galateeffanna. Egaa torban kun torban nagaa, torban gaarii, torban gurri keenya aagatti dhagee iji keenya aagatti argu nu haa taasisu. Nagaatti. Safuu seeraa, safuu seeraa, safuu 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 seeraa.